Nagaan Waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Obboloota koo jaallatamoo kabajamoo maatii koo kan taatanii qaqqaaliiwwan hiriyoota koo kam jirtu nagaa keessanii galata Waaqayyoo ani nagaa kooti. Isinis baga nagaa keessan taatanii bakka jirtanitti nagaan waan hundumaa waan caaluuf nagaan koo kabajaa isiniif haa ta'u jirtu ani nagaa kooti. Galata Waaqayyoo isinillee baga nagaa naaf taatan isiniin jedha. Amma yoonaatti na bukkee kan jirtan na jajjabeessuudhaan na cina dhaabbachuudhaan jabaadhunaan jechuudhaan karaa kamiinuu na gargaaraa kan jirtan hiriyoota koo eebbifamaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jechuu jaalladha. Isa dursa akkasumas warreen maatii naaf hin ta'in jirtan amma yoonaatti na waliin hirmaachuu kan barbaadan akkan isin gargaaru kan barbaadan karaa koo isinan gargaaraa isinillee karaa keessan na gargaaraa. Namni waliif qolcha, namni wal gargaaraa, namni wal jajjabeessaa, namni harka wal qabaa, tokko jabaa yoo ta'e tokko laafaa ta'uu danda'a, tokko beekumsa yoo qabaate tokko beekumsa dhabuu danda'a. Kanaaf karaa kamiinuu wal bukkee dhaabbachuun wal gargaaruun ga'ee kan koof kan keessan isiniin jecha. Guyyaa har'aa mata duree bareedduu ergaa qabdu haala yeroo irratti kan hundooftu tokkoon isiniif qabadhee dhufee jira. Namoonni warraa barattan akkuma jirtan, namoonni warraa hubattan, namoonni waa irraa argattan jirtu jedheedhuma yaada. Akkasumas namoonni immoo kanarra yaada bareedaa qabaattanillee yaada keessan dabaltanii anaaf qooduu ni dandeessuun jedha. Mata duree namni maaliif soba jedhu tokko gaaffii kan natti ta'uu fi akkasumas keessa koo yeroo baay'ee kan deddeebi'u namni maaliif soba, jireenya lafarraa kan ammam jiraatuuf namni dhugaa jallisaa maaliif sobaan, lubbuu balleessa maaliif sobaan, dhugaa ukkaamse sobaan caalchisa kan jedhudha. Kanaaf jecha namni maaliif soba kan jedhu tarii isinitti illee gaaffii ta'uu danda'a. Ana qofaatu hin taane. Kanaaf jecha namni tokko anumadha, tokko isinumadha. Namni gaafa jennu unumaan dabalateeti. Namni muka miti. Namni nama biraa utuu hin taane nuuninis nu laallata. Anas siniinis ni laallata. Yeroo ammaa kana keessatti namni waa xiqqoodhaaf soba. Keessumaa namni wantoota gurguddaa hedduudhaaf yoo sobiyyuu waa muraasa isaa mata duree goonee kan nuti irratti ilaallu namni maaliif soba kan jedhu. Namni karaa hedduu sobaa oolaa, dhugaa balleessuudhaa fi waa hedduudhaaf sobaa oola. Anas dabalate isinis dabalate jechuudha. Keessumaa namni wantoota gurguddaa sadiidhaaf soba akka nu hubadhutti. Isaan kunillee tokko namni jaallatamuudhaaf jedhee soba. Jaallatamuudhaaf. Lama namni miliquudhaaf jedhee soba. Sadii namni waan dhabe argachuudhaaf jedhee soba. Mee kana akkamitti kanan jedhe isiniifan ibsa. Namni jaallatamuudhaaf akkamitti soba, miliquudhaaf akkamitti soba, waan dhabe argachuudhaaf akkamitti soba kan jedhuu fi fakkeenyaaf namni tokko fudhatama argachuudhaaf kan koo caala jedhee yookiis kan kootu irra wayya jedhee hiriyaasaa xiqqeessee ofiisaa ol kaasuudhaaf. Fakkeenyaaf namni tokko dorgommii tokko keessatti anatu beekumsa qabaa, anatu danda'a, abaluu hin dandeessu yookaas abaluu hin danda'u jaallatamummaa argachuuf jechuudha. Beekamtii argachuuf keessumaa yeroo ammaa kana namoonni tokko dhugaa dubbachuudhaaf namoonni of jaallatuun gatii namaa gadi buusanii kan isaanii ol kaafatu. Of jaallatu jechuudha. Namni amma isaanii beeku hin jiru, namni amma isaanii qabeenya qabu hin jiru, namni amma isaanii hubannoo qabu hin jiru. Namoota akkasii jechuudha. Warreen akkasii jaallatamuudhaaf warreen soban jechuudha. Bakka namoota kaan gadi buusanii ofii isaaniitii namoota bukkeetti jaallatamuudhaaf kiiloo isaanii ol kaafatu. Bakka kamittuu haa ta'u
maatii gidduutti ta'uu, nama dhuunfaa biratti ta'uu, waajjira hojii keessatti ta'uu, dhimma daldalaatiin kan wal qabatu, dhimma dhuunfaatiin kan wal qabatu, waajjiraalee mootummaa adda addaa keessatti kan wal qabatu ta'e namoonni akkasii ofii isaaniitiin gararraa of kaa'anii gatii isaanii ol kaafatanii kan nama biroo immoo gadi buusu jechuudha. Jaallatamummaa argachuudhaaf, beekamtii gonfachuudhaaf jechuudha. Akkasumas namni miliquudhaaf ni soba. Akkamitti namni miliquudhaaf soba? Namni yeroo tokko tokko dhugaa dhoksa. Yoo dhugaa dubbate du'uu danda'a. Yoo dhugaa dubbate gatii baasuu danda'a. Yoo dhugaa dubbate waan barbaachisaa ta'e tokko baasuu waan danda'uu fi dhugaa dhoksa jechuudha. Inni liqa yeroo san anumaaf isiniin ijoollee baay'een egaa namoonni akka carraa viidiyoo koo kana dhaggeeffattan baay'een keessan gola ormaa keessaa hojjettu yaada. Yeroo qodaa tokko cabsinu yookiis waa tokko balleessinu yeroo baay'ee eenyu kana godhe gaafa jedhanii ijoollee jire yoo ta'e ijoolleetti maqaa dhoofna. Yookiis immoo sababa barbaanna. Maaliif yoo anatu cabse yookiis anatu balleesse yookiis anatu gate jenne tokko gatii miindaa keenya nurraa kutu jenna. Lammaffaa immoo yookiis nu loluu, nu arrabsuu, mana isaanii keessaa nu baasuu. Yeroo kana jechuudha miliquudhaaf numtillee sobaa jirra. Mee guyyaatti hammam dhugaa dhoksina? Keessi keenya garuu akka nuti waa tokko gochaa jirru inuma nutti himti. Namni tokko gaafa soboo ofiisaa sobuu hin danda'u. Keessoon namaa dhugaa namatti himti yeroo kamiyyuu jechuudha. Kan namni bakkeerraa namatti himu caala, kan keessoon ofii namatti himutu caala. Inni keessoon keenya garuu nuti keessa keenya hin dhaggeeffannu. Miliquuf jennee waan goone tokko dhugaa dabsina. Namni kanaaf egaa kan inni sobu keessumaa yeroo ammaa dhugaa dhoksuudhaan, ana miti jechuudhaan miliquudhaaf gatii na baasisaa, saba koo gidduutti gatii na baasisaa, hawaasa gidduutti gatii na baasisaa, dhimma siyaasaa kamiiniyyuu haa ta'u, dhimma dhuunfaa kamillee haa ta'u, namni yeroo baay'ee miliquudhaaf jecha ni soba. Akkasumas miliquu jaallatamuudhaa fi gatiisaa ol kaafachuu. Jaallatamuun kun immoo akkamidha yoo jettanii, fakkeenyaaf namni tokko sinii kaaseera dura kiiloo namaa gadi buusa. Jechaan nama xiqqeessa, hiriyaasaarra ol of kaasee jechuudha. In jaallatama. Gaafa sana filannoodhaan isa filatu yookiis immoo filannoo gaafan jedhu karaa kamiinuu isatu nama beekaadha, isatu hubataadha, isatu dandeettii qaba. Ulaagaa kanaaf isatu yookiis isheetu barbaachisa. Akka namni jedhee isa filatuuf filannoo gaafa dhiyaatu mo'atee akka darbuuf harka caalaa akka argatuu fi soba sobuudha jechuudha. Kun amma waanuma amma argaa jirrudha. Waanuma amma argaa jirru saba keenya gidduutti, biyya keenya keessatti, bakka kamitti waanuma argaa jirrudha jechuudha. Kanaaf maaliif soba namni? Jireenya nuti lafa kanarraa qabnu yeroo gabaabduudha. Namni tokko yoo dheerate waggaa 70, waggaa 80, yoo gabaabbate waggaa 50, waggaa 60. Isayyuu yeroo ammaa kana keessa namni umuriin isaa dheerate waggaa 70, waggaa 80 ta'aa jiru hin jiru. Obboleessa miidhaa jira. Lammii miidhaa jira. Qomoo miidhaa jira. Wal qoqqodee wal ajjeesaa jira. Duuti yeroo ammaa umurii achiiyyuu hin geessu. Garuu isaa asittuu nuti jiraatti wal ajjeesaa oolla. Akkasumas ofii keenya akka waan waaqni nun argine waaqa namni nama sobu tokko nama sobe otoo hin taane isa jalqabaa uumaa isaa waaqa sobe jechuudha. Waaqni garuu hin sobamu, hin argaa, hin dhaga'a, hin beeka. Akka keenya hin ariifatu malee waaqni gonkumaa hin sobamu. Isa nuti jechuuf kaane dursee waan beekuu fi yeroo baay'ee miliquudhaaf kan nuti sobnu namallee miliquu dandeenya garuu waaqa miliqnee bahuu hin dandeenyu. Kanaaf umurii gabaabduu kana keessatti namni cubbuu walitti qabata jechuudha. Sobaa ooluudhaan, dhugaa dhoksuudhaan.
miidhuudhaanii miidhee ka'e ajjeesee ka'e balleessee ka'e miliqa dhugaa dhoksee jechuudha. Dhugaan garuu hin dhokattu. Oolte bultee bakkeetti baati. Dhugaan galgala galteedha Oromoon gaafa mammaaku. Ganama baduu dandeessi dhugaan. Namni tokko dhugaa ganama dhoksuu danda'a. Garuu dhugaan ofii isheetii of barbaaddee asan jira jettee owwaattee dhufti jechuudha. Dhugaa saba keenyaa, dhugaa lammii keenya Waaqayyoo yeroo isaa eegee bakkeetta baasu. Kanaaf carraa kana fayyadamee illee akka Waaqni dhugaa saba keenya bakkeetti baasu hawwii kooti yookiis hawwii nama hundumaa ta'ee yaada. Dhugaan iddoo kamiyyuu hin jirtu yeroo ammaa kana keessumaa dachee keenya Oromiyaa dhugaan dhibuurraan kan ka'edha. Lammiin keenya akka kanatti dhiigni isaa lafarra lola'uu akkasitti daa'imman kan isaan karaatti hafanii fi abbootiin dargaggoonni sababa dhugaan dhibeefidha. Dhiigni namaa akka bishaan lafatti dhangala'aa ooluu fi sababa dhugaan dhibeedha. Dhugaa dhoksuudhaaf sobanii har'a taayitaa ishee har'a yookiis waan har'a argataniif jedhanii namoonni baay'een dhugaa dhoksanii lammii isaanii dabarsanii du'atti kennu. Isa du'atti kennan immoo miliquudhaaf dhaaba biraatti yookiis kan miidhe yookiis kan ajjeese isa kanadha. Garuu Waaqni dhugaa beeka. Waan har'a goone waan har'a hojjechaa jirru kana taa'ee nu eega. Gaafa carraa lafa kanarraa fixannee jennu gaafa lafa kanarraa deemnu kan nuti har'a goone gaarummaas ta'e hammina kan nuti namaaf taanes ta'e kan nuti nama goone hundi isaa walitti nuuf qabamee jira. Kanaaf akka gorsaatti illee waan gochaa oollu hundumaa dhugaa dhoksaa oollu akka boritti gaafatamummaa isaa nurka jiru barree har'a yoo dhugaa dubbanne gatii nu baasisallee yoo ta'e dhugaa dubbanne gatii baasuu nuuf wayya. Sobaan taa'itaarra taa'uurra, sobaan ol kaafamuurra, sobaan barcumarra taa'uurra gatii nu baasisu baasnee waan nu kaffalchiisu kaffallee dhugaa dubbachuu, dhugaaf jiraachuu, saba dhugaan jalaa bade dhugaatti argisiisuu, haadha hiyyeessaa boossu, daa'imman boo'an, warreen rakkatan, warreen dhugaan isaanii miliqee kan isaaniitiif du'anii dhugaatti argisiisuudha. Jireenya addunyaa kanarraa waan dheeraa jiraannu fakkaanna malee gabaabduudha jechuudha. Ishee gabaabduu kana keessatti garuu sobaan laaqaa oolla. Jaallatamuuf jennee, fudhatamummaa argachuuf jennee, miliquudhaaf jennee. Kanaaf dhugaa nama meeqatu dhoksee jira biyya keenya keessatti illee. Garuu dhugaan galgala galti. Dhugaan baddeen baddu, dhugaan saba tokkoo, dhugaan nama dhuunfaa tokkollee, dhugaan hawaasaallee, dhugaan nama kamiillee lammii keenya duwwaatu hin taane dhugaa qabu taanaan kan lammii biraallee oolee bulee bakkeetti ba'a malee dhugaan nama kamiyyuu dhokatee hin hafu. Sababni isaa dhugaan harka keenya keessa jiratu hin taane harka Waaqaa keessa jira jechuudha. Kanaaf jireenya gabaabduu yoom akka lafa kanarraa carraa keenya fidnu waan hin beekneef dhugaa dhoksuudhaan soba itti marree dhugaa dhoksuudhaaf sobaa ooluu hadhiisnuun dhaamsa kooti. Abbaan dhugaa Waaqni nu gaafata. Har'a aangoo qabnannee, har'a qarshii qabna jennee, har'a hin dandeenya waan yaanne gochuu, mirga tokko ol kaasnee mirga tokko gadi buusuu hin dandeenya jennee dhugaa dhoksuurra dhugaa barbaannee warra dhugaa dhabanitti fiduu, dhugaa warra dhugaan jalaa dhokatetti argisiisuu qabnaan dhaamsa kooti. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Amma yoonaatti viidiyoo koo kan dhaggeeffattan namni isa kamiif soba kan jedhu anuu isa kamiifan soba guyyaarraa mee maaliifan sobee oolee jennee of gaafannu. Miliquuf moo jaallatamuuf moo waan dhabne ittiin sobaan argachuuf moo maaliif sobnee oolee kan jedhu anattillee isinittillee gaaffii haa ta'u. Kanan isiniin jedhaa ulfaadhaa fayyaa ta'a. Jabaadhaa ijoollonni keenya
wal jajjabeessan aamsa kooti yeroo kana keessa ijoollee baay'eetu akkuma koo lafaa ka'anii jiru nu bukkee dhaabbadha warracha deemtanii jirtanii nu gargaaraan isiniin jedhaa ulfaadhaa fayyaataa galatu.